kanallee shiftaa maakiin bosonaa baaftee ilmaan illee nu dayyaa sana ammoo qabsoo waaqoo guutuu jedhe tanaa bara abboo yoo dadhabne ilmaan itti guddifinaa jarri nu guddisee gannu yaasee balaa dubbuusaa jira siigaa abboo rabbi sodaadha. Dhuftee jirti maa waliin galuu firoomsa akka ijoollee suudiiti. Walumaa isa dhugaasiin jedhe. Walii gallee intala kana yoo baasanii dalagaa hin galchin qeerroon nutti quubsaara nuti ijoolleen suudii qeerrootti qabsaa'u qeerroon gadi baasee dhaggeeffadhaa abboo waan tokko isinitti hima. Lookshiiniin mana qeerroo jira. Lookshiiniin mana qeerroo jira fuudhamtee Itoophiyaa buuti mucaan kun dalagaan dalagan. Hojii galti taanaan amma naqee hojii mana madaamii galchaan. Afaan jiru kan. Lala wallahi jitu zoran qeerrootti bu'uun barbaadu qeerroon mucaa kanatti qeerroo miskiina wallahi namni akka qeerroo miskiina hin jiru bar mucaa walitti bu'uu hin barbaannu qeerroo jaalalaan kabajaan mucaa mataa tulluun baasini shamara kana kanaa gadi dalagataa jirti nuu kenni nutu beeka hin galfannaa mazaraa keessa. Bisa qeerroo amman taloon barbaaddani qeerroo mana akka qeerrootti nu him wallahi qeerrootti nu him. Qeerroo sagalee gaafa galgala waliin haasaa turre ka sa'a tokko waliin haasofnee san gadi baasee laxxafaan taloo baasee durri eekene. Amma tokko namni dubbii beeku nu keessaa dhufee jira. Aleksiin bareechaatti nu dhaggeeffata. Aleksii carraa kennaa. Aleksii taayee wanni irratti dubbachuu qabdu qo'i takkeetti hima. Aleksii taayee wanni irratti dubbachuu qabdu baga nagaan dhufte. Haadha faateeti maakii irratti dubbadhu maaliif jarri kun nullee nu jaamsa amma nuti haati faatee maakii illee gurra tokko tokko oromoo muratan oromoon gurra hin qabu si jama. Amma ijoollee nu gayyaasan ijoollee shiftaa bosonatti nama ajjeesaa ture kun intaloo kanallee maakiin bosona keessaa qabattee fidde akkoo jaalmarroo maakii illee haati faatee illee ammoo shiftaa Abiyyi Ahmad kamana ayyaa kushiinaarraa balbala fuudhee tareen ayyaa ganafaa ture sii gala. Qabee fidee asirra nu doorsisaa jira. Jarri kun kan ofii nu godhan ta'e wanni jarri shiftoota bosonaa guurtee nu gayyaaf maali bira jira jaata kan. Waalaikum salam. Salam Alex. Welcome. Waalaikum salam. Thank you. Bismillah inni jalqabna gaasaa see kana. Yoo feete bas maam jedhi rakkoon qabu. Hayyeetti muddi. Yeroo darbe Tadiinuu jedhe amantii Oromoon qabdu. yeroo darbe kadhataan irratti oomishaartuu gaafa nu jennu ati naaftuudha ati baaloodhaan nu jedhaa turtani nu jedhaa ture namni baay'een. Mucaa kanaa fi amaddiin aggaarootiin hojii hojjedhu jechuun akka samii haqaa jechuuti. Du'a filatan isaan gaafate waa'ee hojiitti dubbattu galgala gastiitti ergee wanti irratti maali geemiitti ergee gastiinsii koomintiinsii cufaadha. Itti ergee gaafani gadi bahiiti hojjedhu gadi taa'iti hojii hojjedhu ati ilmoo durbaa taatee manaa baate dhiiran taphatini raappii dhiisiiti akka durbaatti sarratadhu xamaxamadhuuti mana maadaamii hojjedhu jennaan takkana dhaggeeffate bakka hariifataan jira gadi buufanii jedhaanaan jette sigalee waa'ee hojii biratti dubbachuun jaallattu mucaan. Kan kana godhe immoo eenyu? Kanaan duras dubbadheera warra feemasiidha. Namnumti miidiyaa kana irratti nama balleessaa jiru warra beekamtii qabanidha. Maakiis mana sitti ol galeetti meeranidha. Maakiin shiraa fi sharrii amma deemaa jiru kanan beektu. Jechuun sharrii jarri achi nama biraa wajjiniin dalaganu kana siidhaan galle. Maki daati koo, maki damma kaariin koo, maki da pirezidaantiin koo jettee mucaan gama hundaan intini wanti nama irratti feekii hojjetaa jirtiiti. Waan kana ofirraa buuseeti. Ani akkati jijjiiramtuuf, akkati hojii hojjettuuf, akkati hojii mataa keetii dhaabbattuudhaaf si gargaareera kana boodangaa jedhiiti itti himii jennaan. Itti meera takkaan teenyeeti. So yoo danda'ame mucaa kana ammas ajandaa yeroodhaan jijjiiruu dhiisaati. Yoo danda'ame achitti hojii jalqabsiisu achitti hojjettu taanaan biyyatti galchaati hojii hojjedha. Nu waan nu galchuu hin qabu nama waan ajandaa godhannuufis hin qabnu keenyan nyaatu keenyan dhugu. Warri immoo sichi beekamteettaa feemasii taateettaa Oromoon si jaallataa
Eessee yoo nyaatta warri jedhu immoo adabachuu qaba. Jalatti simu. Malee bakka jarri hin jirretti namarraan dubbannu. Kanuma galatooma. Galatoom yaada bareedaadha. Yaada bareedaadha dalagachuu qaban abboo. Maal namni Oromoon asumara taa'ee kadhaa waan kana darbaa ijoollee xiqqoo mana barsiisanii daa'imman garaa jirtullee nama akkaawwantii banattee dhufuu heddeemu. Yoo ijoolleen garaa haadhaa kee teettee geemiin qabatin yeroon isaan maal jedhan jedha. Sirrii miti wanni kun. Ahmadiin Aggaarotii fi intaloon kun yoo dhuguma kaseerri duniyaa kanarra Oromoo yoo Oromoo bira kaseerri dalagute Jawaar Muhammad yoo feesbuuka isaa irra nuuf saaxiliin jara kana lameen suuraa jaraa maxxansee wallaahi yoo billaahi sirrii miti. Ijoolleen dhumti haa dhumtuu dhiisa. Geemiin qabattee sanuu gurra akka feesaa keessa yaaftee. Kirbi. Kana Ya, isa. Atiif isinillee waan ta'e wayii feekii wayii Oromoo irratti hojjetaa jirtu beeki. Ana akkasitti magaa bakka jirtu. Akkamitti naan jedhu. Akkaawuntiin si amma kanaan duraa irra ture harka ture gaafa geemiin taphatamee maallaqni erga argame booda akkamitti fudhachuu dandeesse maaliif fudhachuu dandeesse si galeera ilaa amma wanti jiru maal qarshii sindeen gaddanaa kennitan giiftii sindeen gaddanaa kennitan na jalaa fudhatameeti yeroo ammas geemii biraanaa qabaa jedhamuudhaaf deema si galeera so diraamaa wayii jirti diraamaa kana keessatti utuun beekinis haa ta'u beektee waliin mariidhaanis haa ta'u atis taatoo yookaan aktarii wayii taatee jirtaas keessatti yoo wanta kana utuun beekin keessa galteetta ta'e qarshii keessaa fudhatamee naa deebi'ee isa jedhu kana hin dhageenyu amma gannaan liqinfamtudha galeera yoo akkaawuntii sana barbaadda ta'e akkaawuntii harkaa fudhatte taanaan maaliif deebifta qarshii achi keessa jiru barbaaddaa duraanuu waan jedhu eenyurra barbaadamaa jira wanti jedhu kunis gadi teenyee xiinxallagaanu amma afaan kaannee buna dhugnee kaaneet gaaffii kana sammuutti nu uuma diraamaa wayii jirti Oromoo irratti hojjetamuudhaa kan deemu atis keessatti hirmaatteet yoo utuun beekin keessatti hirmaatteetta ta'e dhugaa jiru himteetu garatti goona malee dubbii hin taatu kunis. Kana irratti wannan siin jedhu Aleeksi tiiktokii imeelii natu bani duraan tokkoffaa irratti na dhaggeeffadhu. Tiiktokii isuma kana irratti tokkoffaa lammaffaa jedhee banee ka'eetaan imeelii addisii kan biraa dhaqee banee fidee jala kaa'e. Jala kaa'eetu waliin jirru tiiktokii kana. Tiiktokiin si ijoolleen irratti gubanii jennaan naa kennii jette. Itti fayyadamtee naa deebiftaan jedheen. Jette. Fudhattee kaase sana booddee maallaqan sii kennaa naan jette maallaqan fudhadhuun jedheen. Amma kanaan na bilootte. Na biloottee tiiktokii koosa kanaan jala seenuu hin danda'u. Jala deebitee dhattee imeelii jalaa kaaftee lakkoofsa jala kaaftee koo jalaa guddee jirti. Ani tiiktokii dhuma sanaan hin fayyadama malee isa sana iyyuu dagadheen jira irraanfadheera jala seenuu. Yeroo nan guyyaa tokko dhaqee jalan seenee hedduu jalaa na biloottee jirti jechuudha. Imeeliin jalaa ka'ee jira duwwaa jira. Utuu imeelii kan sitti hin jijjiirratin geemii ittiin taphattee reeseen. Duraani bar. No duraanii utuu geemiin qabatin dura ilaala nama fakkeenyaaf geemiin taphachuudhaa deema taanaan geemii qaxaroon qabachuudhaa deema taanaan. Kuma 200 wayii qaba gaafa san amma kuma 300 irratti taphatte. Si galee. Kuma 200 miti gaafa nuti beennu barree kuma 37 moo waan akka irraa kaate akkaawuntii isatti jettu kanaan. Isa gaalaa. Kuma 200 qaba yeroo kuma 200 qabu sirkan turre kaa. Narkan turre gaalaa dhaggeeffadhu gaa. Amma kana na biloottee jennaan mana ijoollee keessatti dhaqee arge mana maancee keessa taa'e. Keeruun kun tiiktokiin duraa fudhee tiiktokittiin hin gubatte. Yeroo nan jalan seenee dhuun talatti jala nan seensisu. Amma kan biloofame bareetaan imeelii sakit ta'utti jammar. Imeelii sanan keessoodhaan erge kalaas. Yeroo nan ergee jedhu paaspoortii duraanii wajjin yeroo nan ergee jedhu loogaatti godhadhu seenii naan jedhan achumaan nan seeni keessa. Achumaan na agartee imeelii dhattee jijjiirratti ammas kan biraa. Akkasiin geemii taphattuu maaliif eegdee gaaffiin koo ammaa yoo dhuguma fudhachuudhaaf ta'e imeeliin sirka jira taanaan fudhatte hanga siin geemii taphattuutti maaliif eegame? Dhaggeeffadhu gaa imeelii taalee dhaggeeffadhu gaa. Amma kanaan isa keessaas na baaftee na darbatte
haala tachumaanitti yaaluu dhiisan. Yaaluu dhiisetan damtaaruma dhabee dhiise. Yeroo nan jedhu akkaawuntii kiyyaa laagoot godhee gubee kee yeroo ammoo seenu tiitokii tokkoffaan yeroon seenu lammaffaa fidee naan seensise. Isuma sana jechuudha. Tiitokichuun. Amma kanaan tiitokii kan kee isii yeroo nan dhaqee ilaalu iimeeliin fayyaan isaa jala jira. Garuu immoo akkaawuntii keessanattu seenee jira. Ammas keessaa na baaf. Haa, amma intalli kun dhuftee keessaa nan gaafanne kan keessa jiru argitee keessaa na baasaa argitee jedheetaan viidiyoo waraabee eeggadee yeroo seenu. Viidiyoo waraabee kooti kalaas keessaan si baasan jedheeni. Isin natti hin dubbanne laa. Kaaniin biloofameen jira. Miseenjaraan waliin beennu. Sana keessatti immoo akkatti natti dubbattu hin qabu. Sii galee tiitokicha san keessan jira waan ta'eedhaaf. Sanaan immoo na biloottee jira. Amma kanaanaan viidiyoo waraabe, viidiyoo foofaa nan gaafan. Iimeeliin akka inni duraan na bira ture hin beeku. Wal hin beeknu heeruudhaan jedhe. Amma kanaan namni beeku jira akkaawuntiin kun si harka turuu isaa namni beeku jira namni bira. Viidiyoo koo jala jira bar. Laal amma viidiyoo akkaawuntii akkamitti deeffachuu danda'a? Akkaawuntii tokko deebisuudhaaf viidiyoo kee majjammaraa erguu qabda. Viidiyoo kan keetii iimeelii kan kee walirratti ilaalan malee iimeelii gaafa viidiyoo kan irratti waraabamuu ilaalan malee deebisuu hin danda'a. Koo yeroo tokko haalis taa'ee na dhaggeeffadha. Bismillaa tiiktokiin quuftoo 15,000 jalaa gubate. Tokko illee sii qaba sitti malaalis waan ati gaafatti sii deebisa. Dhattee maammee wallootti dabaltee maammee jetteen tiiktokiin na jalaa gubate tiiktokii bitachuu barbaadaa jetteen. Ayyee jedhee maammee walloo tiiktokii mucaa jimmaarraa biteef lebilii 26. Mucaan kun rabbashtee arrabsuu jammarte uummata jimmaa kana. Ijoolleen keenya guruupii hidhattee keessan jira xaa gootee irratti gubde. Na dhaggeeffadhu laa. Kurang ciki turani wal jallatu atte keru karatti kennef keru tiktok isa kan annan beka gasti ittiin galee account amma qoftur keru kana gasti keru ittiin banate angaleen beek walii kennanii ta'an email itti jirati waa hunda guyyaa tokko sun gasti irreeru qoftu natti ergate geemi jalaan qabe achumaan keru natti ergate jalaan qabe ani beeku dubbii maal jedhaa keeruun quuftuu akkaawuntii kun aan deebiftuu jedheen achumaan maal jetti beektaa quuftuun birrii sii kennaa Kamu dandawan. Mau itu kan? annamoo birrii sii kennaa jetteen naa birrii hin barbaadu akkaawuntii kun malee jennaan keerutti kana gowwoomseen jettee na bira teessee quuftuun baasuun danda'an viidiyoo waraaba kan jamee qaawwa ta'e birrii 6,000 kenneen keessaa baase naa wallaahi naa kennine jedheen si gowwoomsee keessaa si baasee jetteen keeruudhaan quuftuun isati namni beekaa jettu kan jedha inni immoo amma keeruun irratti eega geemiin taphatame fudhate isiitu biloo godhu irraa biloo goote eega biloo na goote jedheetti deebi'e isa Alex taayee yaadde nu hunda keenya itti yaadee keeruu dawalee keeruu wanti kun ajandaa fudhatee dhufte moo akkamii mucaa kanaan duraan ciikii turtanii mucaan kun gaafa duraayyuu siin beekamaa turte si faarsuudhaan beekamaa turte jennaan hi'ii dubbiin kana miti kana kana jedhee elame koy watakka Alex itti mu fedha duraan dursa tiktokiin kun osoma kamichaa kanaayyuu ta'uu baate nama kadhataa tokko isaa sidaajaa karaa gubbatti afatee lamaan Oromoo ay gubbaa rakkisu waan aadaa Oromootiin ala ta'e hojjetu tokko amma biyyan jiraadhu kanatti sihii kadhatu yoo si argan ari'anii siidhan mucaan kun intala tana kadhattuu tana karaa gubbaa yoo galche min chiggiraa rakkoo maalii qaba kama isaatu yoo hin ta'in an baga fudhattee siin jedha obboleessa kiyya ምንም wanni siin asirraa fayyadu tokko hin jiru maqaa nu balleessiti malee tiktokitti kennan maqaa ittiin nu bada malee wanni isiin nu gootus wanni isiirraa nu fayyadamnu hin jiru takka hayaa shamara Oromoo irraa hin argine lama Oromoon hin kadhattu nama istirateejii baafattee kadhaadhaaf hay dhufe hin tallitu min chiggiraallo keetiyyoo hin ta'in baga fudhattee obboleessa eedee guyyaa geemii taphattee irraa fudhatteemi birrii keessaa waa fudhattee jirta fudhattee keessaa waa argattee yoo keessaan argatti riskiin qabdi yoo keessaa argatte rabbi si hire baga fudhatte namni sitti bu'ee si tumee sirraa fuudhu jira hin jiru ani amma bare ani laal